namni maaliif akkatti garaa walitti jabaata garuu waliif na'uu dhibee bakka waliif yaaduu dhibee jechuudha. Wal jaallachuu dhiisee wal jibbee wal miidhaa jechuudha. Maali garuu dhalli namaa jechuudha dhugaa dubbachuu fi walii yaadaa rakkoo walii oolchaa walii hubata ture. Kan sammuun kun nutti kenname jechuudha. Maaliif bineensa hundumaarraayyuu kan adda nama godhu kan adda nama godhee Waaqayyoon uumee fi sammuu kana kan nuu kenneef namadha. Maaliif namni jechuudha yaadu walii yaaduu qaba, wal jaallachuu qaba, wal hubachuu qaba ture. Garuu namnis deebi'ee wal miidhuu, wal balleessuu, wal jibbuu kanadha jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Bakka walii yaaduu dhibee jechuudha. Guyyaa tokko guyyaa lama maaddii tokko irraa nyaatanii guyyaa lama guyyaa tokko mana tokko waliin jiraatanii gaafa amma kana sadarkaa akka kanaa wal godhan baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Egaa nagaa hin daganne akkam jirtu? Nagaa keessanii ani nagaa kooti, isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessan Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa mucaan suura irratti argamu kunii jechuudha. Haadha manaasaa ta'ee jaalallee isaa wajjin walitti dhufanii isa booda ergi walitti dhufanii kaanii inni gara biyyaa ormaa geesse jechuudha. Liqeeffatee maal jedhee waan hundumaa biroososii hundumaa xumureetu ishee geggeesse jechuudha gara biyya Saudiitti. Isa booda biyya Saudiitti immoo ji'a 2 turtii, ji'a 2 turtee kaatee ji'a 2 qofa teessee haalli naaf hin mijannee jettee gara isaatti deebite jechuudha. Isa booda gaafa gara isaatti deebitu hammas immoo namni kun abdiin kutanne waan ishee jaallatee jiruuf waan bakka bor jireenya keenya nuu jijjiirti waan ishee amanee jiruuf jireenya keenya nuuf haa jijjiirtu jedhee namni kun otoo qansiraa hojjetu birrii liqiidhaan waan ishee abdatee jiruuf waan ishee jaallatee jiruuf waan ishee irra ija isaa kaawwatee jiruuf amanee jechuudha gara lammata gara biyya Yoordaanitti ergee jechuudha. Birrii liqiitiin birrii liqeeffatee haadha manaasaa waan ta'eef dhagna isaa waan ta'eef lammata biyya ormaatti gara biyya Yoordaanitti ergee jechuudha. Dura garuu biyya Saudiitti ergee haalli naaf mijanne jettee ji'a 2 booda gara biyyaa deebitee sumatti deebitee amma immoo biroososii haaraa jalqabsiisee jechuudha. Birrii liqiidhaan namni kun waan ishee jaallatuufi waan ishee amanuufi waan haadha manaasaa taateef garaa guutuu waan jaallatee jiruuf lammata gara biyya ormaa taasisee jechuudha. Geggeessini birrii liqiidhaan. Isheen garuu har'a qofa isa faana jiraachuudhaaf yookaan yeroo itti dabarfachuuf malee garaa ishee guutuu hin jaallanne. Bakka boruu ishee hin barbaanne jechuudha. Isatti hirkattee akka inni ishee geggeessuuf qofa barbaadde. Namni jechuun nama jechuun dhugaa dubbachuuf nama fageessee yaadu malee nama sammuun xinnoo miti ture. Haa ta'u malee abbaan manaa ishee kuni lammata biyya ormaatti geggeessee gaafa isheen achi geessu immoo achi geessee haala mijeeffattee kaatee lammata silkii kanarratti hin dawwaliinii jetteen. Kan deemte birrii liqaatiin inni liqeeffatee geggeesseeti. Silkii kanarratti hin dawwaliinii jetteen. Amma soobsa fixanne abbaa manaa ishee kun itti dawwalee gaafa isheetti dawwalu birrii liqiidhaan waan ta'eef kan ishee geggeesse waan jaallatee jiruufi waan bakka abdatee jiruuf ishee geggeesse lammata jechuudha. Isheen garuu gaafa haala mijeeffattee bakka isheef ta'u geessee birrii liqii kanaanii jechuudha. Lammata silkii kanarratti hin dawwaliinii jetteen. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Nama jechuun sila akkas miti ture. Nama boruu otoo ta'e, nama kana faana jiraachuu barbaadu otoo ta'e, nama kana miidhuu hin barbaanne otoo ta'e akkas gochuu hin qabdu ture. Sila birrii liqii isaa sanillee deebiste kana caalaa anis jireenya mataa koon jiraadha. Atis jireenya mataa kee jiraadhu yoo jetteen gaariidha. Eeggisan jaallanne ta'e. Birrii liqii sana immoo dirqama deebisuu qabdi ture. Garuu isheen haala mijeeffattee achi geesse kaate kana caalan irratti hin dawwaliinii jetteeni
Gaafa inni ammas abdii hin kutanneeti irratti deebisee ammas dawwalu bilookii isa gootee jedha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Bilookii isa gootee jechuudha. Abbaa manaa ishii jaalallee ishii kana. Kan biyya duraarraa biyya si'a lammaffaa birrii liqiidhaan ishee geggeesse kana bilookii isa gootee hanga ji'a 5 eegee isa booda namni kuni waan liqiidhaan ishee geggeesseef liqii sana waan deebisuu dadhabeef ishees dhabe liqii sana weessaa fuudhee deebisa. Kana dura liqeeffatee ishee geggeesse isa duraa milkaa'uu dhiiste deebitee galte amma immoo biyya ormaa liqiidhaan liqii lammataatiin geggeesse. Baay'ee nama gaddisiisa. Bilookii isa gootee inni bakka sababii abdii kutateef sababii bakka birrii sanas deebisuu hin dandeenyeef lubbuu isaa galaafatee jechuudha. Sababii haadha manaa isaatiif. Dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif eeggii nama kana hin jaallanne ta'ee har'atti hirkattee deemuuf qofa miti. Liqii birrii sana deebistee haala tasgabbaadhaan ani sin barbaadu kana jaalaatis jireenya mataa kee jiraadhu. Anis kanaan booda jireenya mataa koon jiraadha yoo jette akkuma waan jaallatutti akkuma namni jaallatutti suutaan nama kana hubachiisaa deemte namni kun lubbuu isaan balleessu ture. Garuu isheen achi geessee liqii isaa otoo hin deebisiin bilookii isa goote jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ulfaata. Inni sababii abdii kuteef lubbuu isaa balleessee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Nam tokko garaa akkamitti akkatti garaa jabaatu anaaf hin galle. Nam tokko baay'ee garaansaa jabaa. Dhugaa dubbachuuf sammuu isaallee yaaduu kan hin dandeenye. Namni guyyaa tokko mana tokko bule guyyaa tokko maaddii tokko irraa nyaatu kana waliin godhu ture. Maaliif amma kana waliin miidhu ture. Bakka miidhama namaa hin eeggii namni nama tokko hin jaallanne ta'e suuta akka lubbuu isaa hin miineef irraa fagaachaa deemu. Wanta barbaachisu sana immoo liqii sana deebisanii akkatti illee irraa siquudha malee lubbuu namaa amma balleeffamutti kun baay'ee tokko waaqayyo kan hin jaallanne kan namni hin jaallanne illee. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Namoonni tokko dhugaa dubbachuuf bakka ofiif malee namaaf yaaduu nama hin dandeenye jechuudha. Sakkasii waaqayyo namaa oolchu. Waaqayyo lubbuu isaa haamaaru malee waan jennu hin qabnu. Baay'ee nama gaddisiisa. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaan naaf tura.